Hanqinni nyaataa daa'imman Gaazaa ijjeessaa jira. Guyyaa 3 darban keessatti daa'imman 21 beelanduu Direktarii Hospitaal Shifaa Dr. Mohammed Abu Salmiyaa BBC'tti hime. Hospitaal biraa Raanchisi jedhamu keessatti daa'imman hanqina nyaataan miidhaman akka malee dabaluu isaaniitiin yaalamaa jiran. Aanan normaallee hin argatan. Haadholiin isaanii waan nyaatan waan hin qabneef aanan foomilaaleen hin jiran. Akkuma agartan aannan hin jiru. Ani qaamni koo soorata waan hin arganneef harma hoosisuu hin danda'u. Haadha taanee garuu teenyee ijoollee keenya rakkataa jiran ilaalaa jirra. Baay'ee nama dhukkuba. Akka UN jedhutti dubartoonni fi daa'imman 100,000 seeqan hanqina nyaataa cimaan kan rakkatan yoo ta'u dafanii wallaansa barbaadu. Sababa haala Gaazaan keessa jirtuu fi aanan hin jiran, nyaanni hin jiru, wanti dhuganiilleen hin jirtu. Kuni ongeedha. Fedhii mucaa koo guutuu hin danda'u. Jimaata hospitaala seenee ergasii mucaan koo gulukoosiidhaan lubbuunsaa turaa jira. Baay'ee waan laafeef deemuu hin danda'u. Israa'el torban dabran keessa nyaataa fi foomilaan daa'immanii tooni 2,000 ol Gaazaa seenuu dubbatti. Kuni waan nyaatamuu danda'uudha? Waan nyaatamuu danda'uudha? Kun waan nyaatamu? Namoota. Kuni waan nyaatamuu danda'uudha? Uummata. Yaa uummata garaanuu laafaa. Ijoollee keenyaafis garaa laafaa. Akkuma ijoollee keessaniif laattan ijoollee keenyas nyaachisaa.